Maaliidhaaf isilaamummaa dhiifne Kiristoos duukaa bune kutaa lammaffaa guyyaa har'aan eegalla nagaan waaqayyo waaqa jiraataa siniif haa guddatu. Obboleeyyan koo waldaa dhaloota barbaannaa jalatti kan argamtan qoma waaqarraa obboleeyyan koo jaalalli hundee tokkummaa jalattis iddoo kamittillee kan argamtan obboleeyyan kanniin warra ifa hin argatin gara ifaatti fiduudhaaf sagaleen kun sheeriidhaan warra isin bira gahu hundumtuu nagaan isiniif haa baay'atu jecha islaamummaa yookaan Muhammad duukaa bu'uu dhiifnee wanni Kiristoos yesusin yookaan almasiihu isaa duukaa buunee fi qabxiin inni biroo Nabiyyu Muhammad inni duukaa bu'aatiin turre waan inni duukaa bu'aa jiru iyyuu waan hin beekneef. Nabiyyiin tokko yookaan raajiin tokko karaa ofii irra jiru irratti nama waama. Muhammad garuu karaa ofii irra jirullee hin beeku. Kanaaf nama hin beekne duukaa bu'uun ibidda nama nayxe. Akkas jedha suuratu saba'i boqonnaa 34 lakkoofsa 24 irratti وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدًى أَوْ فِي دَلَالٍ مُبِينٍ jedhan sirritti naacaqasa. Aayata irraa gaafa kaaftan قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ jedha. وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدًى أَوْ فِي دَلَالٍ مُبِينٍ eennutu samaayaata irraa riskii namaa bawsee dachi irraa riskii biqilchiisee akka nyaatan taasisa. Qul jedhi yaa Muhammad man yarzuqukum mina samaa'i eennutu samaayii irraa si nyaachisa. Fil ardi ardi irraalleen qul je'in lillah rabbi je'in wa inna nuti je'in aw iyyaakum yookaa isintu la'alaa hudan qajeelluma irra jiraa aw fi dalaalin mubiin yookaan jal'inna ifa galaa keeysa jiraa jedhiini jedha. Laalame nabiyyiin waan jedhan yookaa nutu karaa qajeelaa irra jira yookaa isintuu karaa qajeelaa irra jiraa jedhan ta'ufiituun beektuu qaalluun tanamaa xiibarti jedhan. Aw fi dalaalin mubiin yookaa nuti yookaa isintuu jal'inna ifa galaa keeysa jiraa jedha Muhammad. Marree ta'ufiituun beekanii nuti akkamitti isaan beennare isaanuu ta'uuf hin beekani. Nabiyyiin waan beekurran nama waama. Nabiyyiin karaa qajeelaa irra dhaabbatee gara karaa qajeelaatti nama waama. Isaan immoo hin beekaniiyyu. Karaan eenyuun akka ta'e addaan hin baafanne. Ofii karaa qajeelaa irra jiranii yookaan immoo warra Kiristoos hin duukaa bu'uutu karaa qajeelaa irra jira addaan hin baafanne. Isaan kun Qur'aana keessatti dubbifadhaa dhaqaati suuraa ammaan isinii dubbise kana. Dubbiin jirtu tanumaa jechuudha. Kanaaf
isaantu waan irra jiran hin beekneef itti dhiifnee Kiristoosiin duukaa buune. Ammalleen suuraa Ahqaaf suuraa 47 lakkoofsa 9 gubbaatti Muhammad akkana jedhan Rabbiin gaaf guyyaa qiyaamaa ana irrattilleen isin irrattillee waan inni taasisu ani hin beeku jedhan eenyu Muhammad ani hin beeku jedhan wamaa adrii maa yaf'alu bii walaa bikum jedhan ana irrattilleen isin irrattillee rabbii waan inni godhu ani hin beeku jedhan Muhammad ballaan ballaa masakkee lachanuu wal qabatee qile'eetti bada jedha kitaabni qulqulluun ballaan gaafa ballaa masakke yookaan jaamaan gaafa jaamaa masakke lachanuu wal qabatanii dukkanatti qile'eetti kufuu jedha. Kanaaf itti dhiifne ka isaan waan qabatan hin beekne waan rabbi isaan godhuu isaan hin beekan waan ta'aniif waa'ee kiyya eessatti beekarre. Qabxiin inni biroo wanni islaamummaa tana dhiifnee Kiristoos duukaa buunee fi amantaa tanatu kara ittiin jannata galaniin addaan baaftee xurree tokko nutti himuu didde. Xurree takka yookaan karaa tokko nutti himuu didde. Maalidha inni jechuu dandeessan? Muhammadee hadiisa Bukaarii hadiisa 40 keessatti hadiisa arfeysoo Rabbiin ilmaan namaa kana garaa haadhaa keessatti gaafa bulii 120 inni gaye nam kun nama jannataa ta'aa yookaan nama ibiddaa ta'aa gaafuma sana murtii murteeysee namni kun dalagaa warra jannataa dalagatulleen dhuma irratti kan ibiddaa ta'ee waan itti murtaa'ee murteen durumaa itti dabritee jirtuu fi ibidda gala jedha. Isin keessaa ammalleen dalagaa warra ibiddaa dalagdanii dhuma irratti obboleessa kanaaf yookaan obboleettii tanaaf gara haadhaa keessatti gaafa bulii 120 inni gahe yookaan isheen geettetti ati ta jannataati yookaan ka jannataati jedhamtee waan jirtuufi dalagaa warra jannataa dalagdee jannata seentii jedhe. Maaliif jennaan saabiqaatu itti dabre murtee gaafa duraa jechuudha. فيسبق عليها الكتاب سابقات غراها دا كيسا اتدبر يد كناف عذاب غراف جنة غلان اللي غاهو مسانا مرتوفتير تيجر حديث نكون مرن أن إسلامة يو صلاة اللين أبدهن قبو تنامن ناديس ويكا garaa haadhaa keessatti waa inni godhee murteesseeru waa inni godhee barreesseeru hin beekuuti. Maal fayyada salaatulleen soomtullee hajjii dhattullee bu'aan isaa maali? Maaf jennaan saabiqaan garaa haadhaa keessatti durumayyuu itti dabriteerti waan taateef yookaan immoo murteen garaa haadhaa keessatti. Warra ortodoksii tokkottu akkana jedha yeroo baay'ee. Min iddarra galeen gidi ya arbaa qan iddilee na'u jedhan.
Ya arbaqan iddileeno jechuun guyyaa 40 natti darbitirti yoo hamtullee dalagee arbaqan iddileeno jedha. Yoo wanti wayii jalaa haftellee arbaqan iddileeno jedha. Yoo wanta wayii argatillee arbaqan iddileeno jedha. Maaliif jennaan jarri kuni hadiisni amma isinii dubbise kan kunilleen wal fakkaata. Guyyaa 40 lakkaayata beektaa. Yoo anan makkanatti taa'eeti ilaalu jara kana abbaa tokkochatu dhalchee jedheen dhiifama naa godhaate. Haadha garagaraa irraa yoo dhalatanilleen abbama tokkochatu dhalche jedhe. Kan jaamee jaamsise. Jaamiif jaamsisitu dhalche natti fakkaata. Jaamii dhalchee jaamsisdeetti natti fakkaata. Yaa arbaqan iddileeno jedha kunilleen 40 yoomaan jedha kunillee hadiisichi amma isinitti hime kun. Kanaaf kaa warra ortodoksii illee gaafattan jannata galtuu mootummaa waaqayyoo galtanii jettanii yoo gaafattan issumma andiyyee yaa'u qaalsiin jedhan. Issu yaa'u qaaliin gedeessiin jedhan. Andiyyee yaa'u qaalsiin jedhan. Kunillee maali jannata galtaa jettanii yoo gaafattan Sheekh Abdurrahmaan illee Jamiilaaf Jamaalin illee jannata galtuu jettanii yoo isin gaafattan wallahu a'lam siin jedha. Rabbumatu beeka jedha lachanu. Akka kana fakkaataa jechuudha jarri. Kanaafuu amantaa tana duukaa bu'uun abdii nuuf hin kennitu. Hin qabdu abdii. Garaa haadhaa keessatti mee ilaalame jiran. Garaa haadhaa kee keessatti ati ka azaabaa yookaan ka jannataa jettee durma dursitee murteeffameera sitti gaafa jedhe. Maarri salaata ima salaata. Salaatulleen ati yoo ka jannataa taateetiin si murtaa'e jiraatte salaatullee ima galta salaatuu dhabdullee ima galtaa jechuudha akka hadiisa kanaatti. Yoo ka azaabaallee taateetiin uumamtee jiraatte salaatullee hin galtu salaatuu dhabdullee hin galtu. Azaabuma malee jannatan seentu jechuudha. Maali burjaajiin akkana akkamittan isa duukaa bu'uu danda'e. Tanatu deebiin dhabe guyyaa baay'ee waggaan hedduu taate erga gaafii kana gaafanne namni qajeelumatti dubbiin tana jedhu hin arganne. Kanaaf itti dhiifne jechuudha islaamummaa tana. Faallaa hadiisa kanaati qura'aanni immoo Rabbiin guyyaa qiyaamaa dalagaa teessan isinii mazzanaa isituu miizana irra isinii taa'aa jedha qura'aan iddoo birootti. Laalame suuraa 101 suuratul qaariyaa. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من كفت موازينه فأمه هاوية. ميزانة تجرى أجر كن إمه ميزان الرسيتا نمتجان دلغان كيري أتدلغت ميزانة كان كيري والسيكازيت إنجري غند غمچو كا جنة غلتي جرى نمتجان دلغا شر والسيكازي كان كيري سجلا تجت وكان تقات إمه فأمه هاوية هاتي تنتي إبدا تاتي جي إبدا غرا إبدا كيس سنتي يجورا هيكا نسا هاي achitti garaa haadhaa keessatti dalagaa kan garaa haadhaa kan kee keessatti azaaba galtaallee jannata galtaallee duruma murtaa'eera jedhe asitti immoo dalagaa kan keetu sii mazzanama guyyaa qiyaamaa miizaanatu jiraa jedhaa jira madaala jira jechuu jira kamtu sirriidha yoo kanatu sirri jettee kun sirrii miti jette kun sababa kaaniitiif si qixaaxa jedhe hadiisni iddoo birootti immoo yoo kantu sirri jettee kana ammoo didde sana kanaafillee qixaaxamta jedha. Inni biroo Muhammad akkana jedhan hadiisa Bukaarii irratti nam tokkollee dalagaa ofii dalagateen jannata galuu hin danda'u jedhan. Jara namee xiinxallaa obboleeyyankii. Isinuma keessa nam tokkollee sammuudhaan banamtanii ilaaltan dhageeffattanii. Istimee xiinxallame. Isin keessaa nam tokkollee dalagaa keessaniin jannata galuu hin dandeettanii jedha.
لا يدخل جنة أحدكم بأملي دلقان كيسا نمت كل جنة سينسيسون دندو صحابوني أكنا جدنين ولا أنت يا رسول الله يا إرقم ربيو أتمت اللي تاتو هنجلتو جدني غافنا نبيين أكنا جدن نعم ولا أنا إلا أن يغمضي الله برحمة إيين أنا اللي يوتا تنقلو جد دلقاكيان يو رب رحمة إسات النجوب مالي جدن كان جيتشون قرآن دراكاني ولت سنفدا جيتشون أنا رتلي ربي وإني قرآن بيكو جيتشو إسانيت دلقاتس قلتون قلون دندت قلت dalagachuu dhiistuufillee galuu hin dandeettu murtee ganamaati maal mee obboleeyyan tiyya xiinxallaa akkamiin islaamummaa duukaa buunare faayidaan ishee maali yoo wal arrabsuu qofaa wal qishineessuu qofaa islaamummaa duukaa buune malee warra amantaa kaanii ajjeesuuf balleessuudhaaf sodaachisuudhaaf yoo islaamummaa duukaa buune malee abdiin boruu sila jannata hingalla jennee itti xiyyeeffanu takkumayyuu hin jiru. Gonkumaa. Gonkumaa hin jiru. Isinii galaaraa jedheen abdii qaba. Gaaf tokko biyya Hosaanaa jedhamu keessatti gaafii gaafadhe hadiisa ammaa kana sheekaatiin gaafadhe darasoota isaanii wajjiniin galtuu jannata jennaan abbaa rabbi jannata galchuu isatuu beekaanaan jedhan maal eeggatture jennaan rabbuma eegganna jedhan akkamitti eeggachuu dandeettan jennaani nahnu nakunu jedhan nuti kan taanu bayna alkhawfi warrajaa'i jidduu kajeellaatii fi jedhan jidduu kajeellaatii fi jidduu soda'aa jiraanna jedhan bayna alkhawfi warrajaa'i jidduu soda'aatii fi jidduu kajeellaa jiraanna jannata kajeellata azaaba sodaataatuman jiraanna jedhan boru ammoo miizanatu jiraa jedhan lakki miizanni hin jiru ka jedhu kana hoo maal jettan jennaanini kanaan beennu isa rabbiin addaan haa hiiku mistira isaa jedhan akkamitti akka kanatti burjaaja'uu dandeennaree kiristoosiin duukaa bu'uunuuf wayyu karaan ana dhugaan ana jedhe waan ta'eef kanaan alatti waan biroo nutti hin daballe karaan ana dhugaan ana anaan yoo ta'e malee eenyulleen gara abbaa dhufuu hin danda'u jedhe yesus isa duukaa bu'uudha. Inni biroo wanni islaamummaa tana dhiifnee Kiristoos Yesuusin duukaa buuneef Qur'aana kanatu akkana jedhee barsiisa. Qur'aanni kun namtichaan Isaa duukaa bu'e no utuu hin du'iniin duratti Isaatti amanaa jedhee Qur'aanuma kanatu erge osoo maal hin ta'in dur osoo hin du'in dur warri kitaabaa jedhe nuun jechuu jira warri kitaabni rabbi irraa bu'e jedhanii itti amanan hundumti isaaniitilleen osoo hin du'iniin duratti osoo Isaan hin du'iniin duratti jechuutti hin jiru qofa bikkadha utuu ati hin du'iniin duratti Yesuusitti amanuu qabdaa jedhaa jira
Suuraa Nisaa'ii aayata 159 boqonnaa isaa arfan dubbisuun dandeessan. Osoo hin du'inin duratti وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويكون عليه يوم القيامة شهيدا. شوف إسي ور أهل كتابا إسي ور كتابوتا كن osoo hin du'inin duratti Yesuusitti kan amane malee tokkollee hin jiru yaa jira. Namni yoo du'e way toobbachuu danda'a, amanuu danda'a dhiiroo. Gonkumayyuu hin danda'u jechuun. Namni yoom amana utumaa jiru eenyutti Yesuusitti eentu jedhe Qur'aanuma kana jedhe kunoo laalama. Illaa layu'minanna bihi qabla mawtihi. ويكون عليه يوم القيامة شهيدا. شوف يا أخي osoo hin du'inin duratti jedhe kun quraanumatti jedhe kana mushrikoonni hin dubbisan hin dhossan maaf marqatu jalaa dhokata warra caatii nyaatuuf caatitu jalaa dhokatan dhooggan in qishneessan akkuma kiyya kana ari'an hanaan na ari'aniiru an ari'ameera akka sareetti ari'ameera jibbameera sababa jibbamuun barbaanneef jecha dhugaa tana hin himan. Billaahi alayka illaa layu'minanna bihi jedhee jira kun quraanni otoo hin du'in dura itti amanaa jedhee jira. Tana himi obboleessa kiyya maaf sodaata du'an sodaate anuun sodaanne obboleessa kiyya dhugaa tanan dhoysin. Maal qur'aanni yoo duuti dhufte duubatti illee afotti illee siif hin jettu yaan jiru. إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. مالك أوف ما صدات ما رغادو سيتا ما حقيدو سيتا ما بدين ما ياچوف جيچا رغادو سيتا يا شيخكي. قرآن إلا لا يؤمنن به قبل موته جراجرا كنو هندو سنتنا دبت تكتي تسيني دبل سببين إسلام ما تنقيفني كريستوس دوكا بونه في إسلام ما تكراسوك أتا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا مبولي ينكي يا ربي كرات نقجلتي كراتات كرا أرجع لكاليس اللين دبات دير إني لم يسوني مو إسلام من كتاب رب الرابوف بوفهم تجاتي أبتين قدان إبداف جركنا قبيسي سكنا sheekolee ta'ii abbaa fedhe ta'ii waan qura'aanni kun jedhe kitaabilee rabbi irraa buufaman gatte islaamummaan afaaneen sheek Huseen lukaan gara mukaa qofa taate malee tagbaarii yookaan immoo raawwiin qabdu maal jechoo keeti jechuu dandeessan tawraatiin hin gatte islaamummaa kitaaba waaqaa gatte. Ammaaf duukaa deemu zabuura gatte islaamummaan lakki ni jira warri jettanii mormuu barbaaddaniif zabuur eessa jira wa'ataynaahu daawuda zabuuraa jedha qura'aan tawraata eessa jira innaa anzalna tawraata fiihaa hudan wa nuuraa jedha qura'aan eessa jira qura'aan kitaabileen kunniin masjida keessa jira tawraat jira masjida keessa injiil jira masjida keessa itti amanna rabbi irraa bu'uu isaa itti amanna jedha namoonni tokko lakki hin sobde qur'aanni kan jedhe laa nufarriqu bayna ahadin waan rabbi irraa buufame nabiyyoota hundumaaf kan rabbi irraa buufame hundumatti utuu gargar hin qoodin itti amanaa jedhee jira. Atammoo adda kan amanaa jirtu qur'aanaaf hadiisa jechuun oduu ilmaan namaati.
kana amanatta kitaabilee rabbi irraa buufame hin gatte kanaaf itti dhiisan islaamummaan kan kitaaba rabbii gatte waan taateef suufunni eessa jiru suufun eessa jiran laa nufarriqu jaa jira kun qur'aan bayna ahadin minhu to gargar hin baasin jaa jira kitaabilee san argadheen gara kitaabilee sanii deeme'an qur'aan itti amanaa jedhe sheekoleen immoo ay bu'iitii qofa amanna malee keessa isaaniitti hin amannu jedhan nutu siin jedhee ragaa jennee gaafannaan ragaan hin jiru arraba malee kanaaf itti dhiifne jechuudha kutaa sadaffaa guyyaa boruu itti deebina gooftaan bara jireenya keessanii haa eebbisu kiristoosin amanaa akka ta'ee amanaa maal jedhee amanaa warra jechoo barbaaddaniif harka keessan ol kaasaa isinitti hima ta'uu baaduu barbaaddu gara yesuusi waaqayyoof galanni haa ta'u obboleettiin takka guyyaa kaleessaa amanteerti kanan beeku jechuudha mee waaqayyo nama argataa jira waldoolee hedduu keessa sheer waan godhamuuf namoonni baay'een akka amanaa rannatti waldoolee hedduu kanaaf waaqayyoon galateeffanna mee harka keessan ol kaasaa anaa wajjin akkana jedha yaa waaqa jedhame galanni siif haa ta'u ilma kee kiristoos yesuusiin anaaf ergitee innis akka anaaf du'ee du'aanaa ka'uu isaalleen amaneera yaa waaqayyo yesus gooftaa akka ta'e beekeera yaa waan dhana maqaa kiyya galmee jannataa keessatti naa katabe waan na fudhatteef galanni siif haa ta'u kana hundumaa maqaa yesuusiin Amen. Kana gaafa jettan abbaan manaa kee islaama haa ta'u zim jedhi waliin jiraadhu atiin intalaa yoo amanta haati manaa ta'e islaama haa taatu zim jedhi waliin jiraadhu waan isi waame isaanillee hin waama waan ta'e waan isi waame isanii waama waan isi waame isheenii waama cadhisi walumaan jiraadhu hukatiin uumin yesuusin argadheera jettee lafan dhiitiin yesuus onnee keessa yesuus gooftaa akka ta'e afaan keetiin amanattee laphee keetti afaan keetiin rageessitee garaa keetti amanattee fayyita jedha malee iyyuu miti cadhisi abbaa manaa kan kee haadha manaa kan kee ati abbaan manaa yoo amanta harkarra kaa'ee kadhadhuuf dhugaan naaf galte tun isiillee haa galtu jedhii kadhadhu haadha manaallee yoo taate abbaa manaa kan kee harkarra kaa'ee kadhadhu dhossi hennaan ni rafe itti mul'ata rabbiin sii mul'ate kun gooftaan bara jireenya keessanii haa eebbisu dhugaa jirtu kana dhossuudhaaf yaalii akka hin goone haqqii tana duukaa bu'aa Kiristoos ifa qoricha addunyaati balbala jannataati barakaata shalom